Ayyee baga nagaan nuftani. Ayyee baga nagaan nu eddanii. Mee guyyaan irraa maal fakkaata? Hacaaluu Awwaardii akkamitti argitanii? Guyyaa yaadannoo waggaa arfaffaasaa haala kamiin ilaaltani? Guyyaan hadhaa guyyaa addaati. Asitti kan argamneef waan baay'eedhaa fi gaddas gammachuus waan baay'ee as keessatti argisiisaarraa. Baay'ee miira keessa waan galeef baay'ee haasa'uu hin danda'u. Awwaardii kana kan fide wanti irraa dhufe jalqaba kan fide Haceedha. Yaada isaati jechuudha. Akkasuma dhugaa Hacees barbaadus as dhufne waan baay'eef as dhufne dhugaas gammachuus gaddas dabarsuu fi kanumaa fi baay'ee bareedaa namatti tola. Oromoon hedduu bareeda. Ayyee atis miira sitti dhaga'amu. Dhugaa dubbachuuf guyyaa har'aa kana hedduu tokko gammannee jirra. Guyyaa Hacaaluu akkanatti waliin nu qabe. Inna waan jedhee dubbadhu hin qabu maaliif Ayyee ulfaadha galatooma. Ayyee ulfaadha. Inni sagalee dhalootaati. Sagalee gootummaatis. Sagalee humaayyuun sodaadha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya amma Dr. Naahom waliin argamna. Mee Dr. Naahom haala Awwaardii irraa akkamiin ilaalte? Miira akkamitti sitti dhaga'ama guyyaa irraa? Egaa galatoomii akkuma ilaalaa jirtan Awwaardiin Hacaaluu Hundeessaa marsaa sadaffaan har'a haala baay'ee bareedaa ta'een gaggeeffamaa jira. Keessummoonni baay'een biyya kana keessatti namoonni beekamtii guddaa qaban, namoonni siyaasa keessa jiran, namoonni biyya bulchan, namoonni aartii irratti dhiibbaa guddaa uuman, akkasumas uummanni Oromoo aartii jaallatuu fi Hacaaluu Hundeessaaf kabaja qabu baay'een isaa asitti argameera. Haga dandeenyu hundi keenyayyuu akkuma argitu faayamnee Awwaardii Hacaaluu Hundeessaa irratti argamna. Baay'ee bareedaadha, miira bareedaadhaan kabajaa jirra. Haga ammatti kan jiru egaa baay'ee bareedaadha, jaalladheera. Ayyee galatoomi. Mee dhumarratti yoo yaada qabaatti? Yaanni ani qabu egaa aartiin deeggarsa barbaada. Artistoonni keenya hojii hojjetanii gara keenyatti fidu. Nuti immoo hojii isaanii madaallee akkanatti gaafa badhaasni akkanaa qophaa'u gidduu isaaniitti wal morkii uuma. Wal morkuun kun immoo namoota artistiin taane kan akka keenyaa kan namoota hojii isaanii ilaaluuf hojii bareedaa qabatanii akka dhufan taasisa. Kanaaf Awwaardiin akkanaa jiraachuun baay'ee gaariidha, waan baratamuu qabudha. Namoonnis badhaasawwan akkanaa jajjabeessuu akka qaban ergaa dabarsuu kanan barbaadu. Ayyee Dr. Naahom Giruum ulfaadhu galatoomii kabajame. Ayyee ulfaadhu. Inni sagalee dhalootaati. Sagalee gootummaatis. Sagalee humaayyuun sodaadha. Ayyee awwalu baga nagaan nufte. Baga nagaan nu eeddan. Ayyee mee guyyaan irraa maal sitti fakkaata? Miirota akkamiitu sitti dhaga'ama? Guyyaa irraa sirna badhaasa Awwaardii Hacaaluu marsaa sadaffaa kanaaf uummanni Oromoo irratti hirmaatee seenaa isaa kana galmaan ga'uu fi jajjabeessuudhaaf artistoonni adda addaa warri walaloo qabu, warri shubbisoonni irratti hirmaatanii sadarkaa badhaafamoo irratti argamuu isaaniitiif warri badhaafanillee baga gammaddanii jechuu barbaada. Akkasumas Hacaaluu jechuun ija uummata kanaati. Saba kanaatiif, saba uummata Oromoo kanaaf nama guddaadha. Nama jireenya isaa guutuu uummata isaatiif dabarse. Kana caalaa jabeeffamuu qabaa, kana caalaa kabajamuu qabaa jechuu barbaada. Awwaardiin Hacaaluu guyyaa har'aa mee haala kamiin ilaalte? Haala inni geggeeffame akkaataa geggeeffama isaa? Awwaardii Hacaaluu guyyaa har'aa kan duraanii caalaa fooyya'insa horatee, kan duraanii caalaa jabiinsa horatee bakka artistoonni jajjabeeyyii itti argamanutti, bakka uummanni Oromoo kaabaa kibbaa itti argamanii irratti gaggeeffame waan baay'ee nama gammachiisu dhugaa dubbachuuf. Dhumarratti yoo karaa faawundeeshiniin Hacaaluullee hojii gurguddaa hojjechaa jira, waan namatti tolu. Karaa faawundeeshinii isaatiin wantooti kun hojjetamuu qaba, akkasiin deemamuu qaba, namatti tola, uummanni tumsuu qaba kan jettu yoo jiraate. Baay'ee faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa akkuma isaa san uummata isaa tajaajilu irratti hundaa'eera, uummata isaa gargaaru irratti hundaa'eera. Artistoota dabalatee uummata Oromoo hongeen miidhame irratti xiyyeeffatee, uummata Oromoo beelaan miidhame irratti xiyyeeffatee irratti hojjetaara. Uummatuma isaatiif dhaabatee jechuudha malee maatii Hacaaluu kan dhaabatee miti faawundeeshiniin. Ayyee awwaluu ulfaadhu galatoomi. Galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa. Hacaaluu Awwaardiin marsaa sadaffaa maal fakkaata? Siin guyyaa yaadannoo isaatti miira kamiin sitti dhaga'ame? Haala kamiin immoo Awwaardii kana ilaalaa turte? Tole baga waliin geenne jedha. Yaa'u waggoota taranii fi kan dur jiran onlaayinii maal ilaalaa ture because karaa aartii kanatti waan hin dabalamneedhaaf
Haga aartii dorgommii daddaraaroo kana booda har'a dorgommii kana awwaardii kana irratti argamu kootiif hedduu takka kanatti tolee jira. Because namaan an jaaladhuu fi akkaan dinqisiifadhu astee kabaja isaatiif as dhufe asirratti immoo waltajjii qabachuun kootiif hedduun galatoomfadha. Hacaaluu awwaardiin kan bara darbeerraa kan baranaa maal fakkaata jetteeti ilaalta? Kan bara darbeerraa kan baranaatti yaa'u damee haaraadhaan uumamee dhufee jira. Walaleessitoota keerogiraafar sinematogiraafar kanneen kana fakkaataniin yaa'u anis haaraa itti dabalameen isteejii kana qabadhee jira. Kun waan haaraadha nu jabaadhaan jedhan. Egaa yeroo baay'ee atis dorgommii garaa garaatiin gara weelluu aartii Oromootti seenteeti kan ati jirtu. Keessumaayyuu mee Hacaaluurraa fakkeenya akkamii argatteeti ati? Karaa aartiitiin karaa weelluutiin fakkeenya akkamii sii ta'ee darbe Hacaaluun? Hacaaluu jechuun namni fakkiin taaneef hin jiru aartistii miti. Qotee bulaanuu fakkeenya isaa ta'aaf. Fakkeenya nama godhatudha qotee bulaanuu isa. Yaa'u waan ani ittiin ibsuun qabu. Moodda immoo gootummaa isaa sana osoo dhaalee hedduu takkaan natti tola. Sabaaf jiraachuu sabaaf du'u osoo isarraa dhaalee hedduu takkaan natti tola jedhama. Karaa faawundeeshinii Hacaaluutiin faawundeeshiniin Hacaaluus gaa yeroo ammaa hojii gurguddaa hojjechaa jira. Karaa sanaanis miidhaamsa akkamii dhaamtaa gara fuulduraatti immoo maal hojjechuu qaba jettee yaadda? Yaa'u gara fuulduraatti hanqinni jiru tokko hin jiru. Akkanumatti cimina irraan cimina dabaladhaatii nuuf jiraadha bara baraan nuuf jiraadha bara baraanis waan kana warra qopheessu isin haa godhu nunis warra hirmaatu nu haa godhu nuuf jabaadhaan jedhaan. Ayyee galatoomii atis jabaadhu hojiin kee baay'ee namatti tola ulfaadhu galatoomi.